Harkafuun akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya OBN Oromiyaa Broadcasting Network irraa oduu guyyaa dilbataa galgala sa'aatii tokko qabannee dhiyaanneerra oduuwwan kanneen isinitti maasin waliin turtii kan taasisu Anayyaantuu Baacaatii hanga xumuraattiin waliin turaasiniin jecha ergaawwan muraasa daawwanne walitti deebi'u. Prezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Obbo Gaazaalii Abbaasimaal manneen murtii tajaajila uummanni barbaadu akka kennaniif xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Kenni tajaajila manneen murtii olaanoo godina Arsii fi manneen murtii aadaa daawwatameera Kiyyaa Bulee. Prezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Obbo Gaazaalii Abbaasimaal afyaayittaan hancaffii Oromiyaa Beeliyaas Hummataa fi hooggantoonni manneen murtii federaalaaf naannolee hojii tajaajila manneen murtii olaanaa godina Arsii fi manneen murtii aadaa daawwatan. Kantiibaan magaalaa Sallaa Abbisime Tsaggaa'ee hawaasaaf tajaajila kennuun cinatti gaaffii misoomaa gaafatus deebisaa jirra jedhan. እንደ ሰላ ከተማ 8 ቀበሌዎች አሉ። 8ቱም ቀበሌ ባህላዊ ፍርድ ቤት አለው። Akka magaalaa Sallaatti gandoota 8 qabnu hundi mana murtii aadaa qaba. Mana murtii aadaa adabuu caala amansiisuu irratti hojjeta waan ta'eef abdii uummataa ta'aa jira. Kana qofa osoo hin taane hojiilee misoomaa hedduun garaagaraa hojjetamaa jira. Pirezidaantiin taantummaa murtii waliigalaa federaalaa sadarkaa jalqabaa addee Ababaa Imbiyaalee Oromiyaan hojiin tajaajila qaban murtii aadaa fooyyessuuf hojjechuu jirtu waan dinqisiifamuu qabaatii jedhan. የሴቶችን አስተዋጽኦ ወይም ተሳትፎ በማረጋገጥ ረገድና Dubartootaa fi qaama miidhamtoota hirmaachisuun dhaqqabummaa haqaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa jiru an baay'ee natti toleera. Hundaa ol akkanatti walitti dhufnee dhimma haqaa fi haqaa irratti mari'achuun keenya immoo waltajjii kana adda taasisa. Afyaayittaan hancaffii Oromiyaa Beeliyaas Hummatas dhimmi haqaa dhimma loon irratti hojjetamuu qabaati jedhan. Kanaaf immoo hawaasni haqisa dhiyeenyaatti akka argatuuf kenni tajaajila haqaa ammayyeessuun barbaachisaa jedhan. በጣም ውጤታማ የሆነ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ይቻላል። ይሄ የኛ የጨፌውም ግምገማ ነው። hojiiwwan bu'aa qabeessa ta'an hedduun akka naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jira. Kanas yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa dabalatee qindoominaan hojjechaa jirra. Kuni duudhaa uummata Oromoo keessaa luqqifame sirna haqaa mirkaneessuun aadaa wal gargaarsaa yookiin buusaa gonofaa hojiiwwan gama hawaas diinagdeen uummata kana utubuu dandan irratti kan hojjetamaa jiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Obbo Gaazaalii Abbaasimaal manneen murtii tajaajila uummanni barbaadu akka kennaniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. በ2013 ለምሳሌ 662,000 ፋይል ነው። bara 2013 dhimmoota 662 dhiyaate. bara 2014 immoo 651 ture. waggaa sadaffaa dhimmoota 590 dhiyaate. akkana jechuun parsantaa 10 gadi hir'ataa jira jechuudha. kun uummata keenyaa fi mana murtii keenyaaf milkaa'ina guddaadha. hojiin kenna tajaajila Oromiyaatti hojjetamaa jirus muuxannoo ta'ee naannolee hundaattis babal'achuu akka qabu sakeekan. የመንግስት ቁርጠኝነት ለስኬት በጣም አስፈላጊ እንደሆነና kutannoon mootummaas milkaa'ina hojiif murteessaadha. hundaa ol Oromiyaanis wanta jalqabee kophaa guddachuu osoo hin taane waliin guddachuun barbaachisaadha. muuxannoo as jirus qooddachaa kan achi jirus irraa barachuun murteessaadha. Pirezidaantonni naannolee garaagaraaf godinaalee hojiiwwan kenna tajaajila haqaa akka naannoo Oromiyaatti fooyyessuuf hojjetamaa jiran daawwatanis hojiin kunis naannolee birootiif fakkeenya ta'uu danda'a jedhan. ሶሻል ኮርቶች እንደ ኦሮሚያ ከሆኑ manneen murtii hundi akka kan manneen murtii Oromiyaa kana osoo xiyyeeffannoon hojjetaniin jedha. keessattuu gama kibba Itoophiyaa, Affaar, Somaalee fi Itoophiyaa hundaa jechuudha. manneen murtii aadaa haqa dhiyeenyatti argachuu qabaachuu qofa osoo hin taane qaamota lameentuu injifataa ta'a jechuudha. ከሁሉም በላይ ዛሬ ያየነው የባህላዊ ፍርድ ቤት wanti mana murtii aadaan wal qabatee asitti argine baay'ee dinqisiifatamuu qabudha. manneen murtii yeroo hedduu deddeebii garaagaraan komatamu. wanti mana murtii aadaa irratti arginu duudhaa afaan yeenyattii fi hunda walqixa dhugaa kennaaf waan ta'eef kanarraa adda. Kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee xumurreerraa nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha OBN irraa qophiileen hafan itti fufuu daawwadhaa. yeroo gaarii isiniif haa ta'u.